Nagaa akkam jirtan baga gara chaanaalii kanaa deebitanii nagaadhaan dhuftanii har'a maalan isiniif qabee dhufee barumsa afaan Ingiliffaa yeroo baay'ee itti fayyadamnu baay'ee kan nu fayyadudha jechuudha. Koomanii kan ta'e yeroo baay'ee kan nuti itti fayyadamnudha jechuudha. Kanaaf na waliin turuu keessan irraanfatinaa. Har'a warri ammoo onlaayiniidhaan, iimoodhaan, waatsaappiidhaan, teelegiraamaan barachuu barbaadan nu dubbisaayii lakkoofsa bilbilaa keenyaa jechuudha. Okay. Amma gara barumsaa keenyaa deemnaa. Maal jedha tokkoffaa irratti? Where are you? Where are you? Where are you? Eessa jirta? Where are you? Yoo jettan amma eessa jirta jechaa jirtan jechuudha. Where are you? Dubbisni warroota isin rakkisullee yoo ta'e rakkoon qabu ABCD irraa jalqabdanii barachuu dandeessanii. Kanaaf nu dubbisuu dandeessu jechuudha. Where are you? Eessa jirta? Kan lammaffaa I am here. I am here. Asin jira. I'm here. Asin jira. I am here. I am here. Asin jira. Asin jira jettu jechuudha. Kan itti aanu come, hurry up. Come, hurry up. Come, hurry up. Maal jechuudha? Kottu dafii. Dafii amma nu biratti dafii kottu jenna yeroo baay'ee jechuudha. Jechuun afaan Oromootiin naannoo Arsiis dafii kottu dafii jenna. Ariitiidhaan iddoo kaanillee akkanuma jedhama natti fakkaata. Dafii namni tokko akka ariitiidhaan isin bira gahuu barbaadan dafii jettanii miti. Come, hurry up. Kottu dafii. Hurry up jechuun dafii yookaan ammoo ariitiidhaan kottu jechuudha. Ariitiidhaan jechuudha. So, kan itti aanu okay, I'm coming. Okay, I'm coming. Okay, I am coming. Okay, I'm coming. Tole dhufaan jira. Yoo dhufaa jiraattan jechuudha. Asirratti coming yoo jedhe dhufaa jiraachuu I'm coming yoo jettan dhufaa jiraachuu keessan agarsiisa jechuudha. Okay, I'm coming. Tole dhufaan jira. Tole dhufaan jira jettu. Amma immoo yeroo tokko wanti tokko yoo siniif ta'uu baate jechuudha. Lakkiin ta'u jechuu baattan no jechuu dandeessa. No jechuun illee lakki jechuudha garuu lakkiin ta'u wanti kun jechuu barbaadan no jechuu dandeessan jechuudha. No jechuu dandeessan. Namni tokko amma wanta kana hodhu jedhee sii kennuu danda'a. No I don't want this jechuu dandeessan jechuudha. Kana lakkiin ta'u jechuu barbaadan jechuudha. I am. Anaadha. Ana. I am. Ana. What are you looking for? 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 Maal barbaaddeeti? Maybe nama tokko osoo waa barbaadu akkanumatti ilaaltanii maal barbaaddeeti jechuu barbaaddan what are you looking for? What are you looking for? Jechuu ni dandeessanii jechuudha. Maal barbaaddeeti? What are you looking for? Maal barbaaddeeti? Okay. Inni biraa amma jecha kanammoo wanti tokko danda'amuusaa agarsiisuu barbaada. Ni danda'ama. Kana nan danda'a jechuu barbaada. Yeah, it's possible. It's possible. Yeah, jechuun ni jechuu. Yeah, it's possible. It is possible. Yeah, it is possible. Ni danda'ama. I speak. Nan dubbadha. I speak. I can speak yoo jettan ammoo dubbachuu nan danda'a. Yeah, kan ability ibsa waan ta'eef jechuudha. I speak yoo jettan nan dubbadha. Speak jechuun dubbachuudha. I jechuun ammoo eenyummaa keessan agarsiisa. I speak. Nan dubbadha. I will reveal your secret. I will reveal your secret. Iccitii kee nan baasa. Iccitii. Secret means iccitii jechuudha. I will reveal your secret. Iccitii kee nan baasa. Iccitii kee nan baasa. Jechuu barbaadan jechuudha.
Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni chaanaalii kana haarawaa taatan chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa, afaan Oromoo akkasumas afaan Amaariffaa ni argattu. Kanaaf subscribe gochuun irraanfatinaa jechuudha. Warroonni viidiyoon isinitti tole ammoo laayik godhaa, yaada yoo qabattan koomentii godhaa. Onlaayiniidhaan warri barachuu barbaadan ammoo nu dubbisaa jechuudha.